Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii? Alhamdulillah nagaa isin jira. Viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo tana keessatti waa'ee foolii afaanii badaa haala kamiin namatti dhufa, haala kamiin ofirraa balleessuu dandeenya akka jedhu tureyyuu har'a ammoo foolii badaa yookaan dafqa badaa bobaa keenyaa haala kamiin balleessinaa, haala kamiin namatti dhufa akka jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. San dura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhaa. Yoo viidiyoo kiyya jaalattan like godhaa, akkasumas share yaada qabdan immoo comment jalatti na kaayaa. Irraa barattanii hanga dhumaatti na hordofaa. Namoota tokko irratti dafqii qaamaa keessattuu kan bobaa jalaa ni baay'ata. Dafqii baay'atu kun ammoo qaamni keenya foolii badaa akka qabaatu sababa ta'uu danda'a. Kun ammoo ofitti amanamummaa keenya gadi buusuun hariiroo nuti qaama namootatti dhihannee goonuu irratti akka of shakkinu taasisa. Yeroo hedduu foolii badaan dafqaan wal qabatee qaama keenya irratti argamu sababa nyaata nu nyaannuun ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namootni baay'inaan dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an namoota furdina garmalee guddaa ta'e qaban, namoota yeroo hedduu nyaata zayitiin itti baay'atee fayyadaman, namoota hedduminaan foon diimaa nyaachuu guddisan, namoota dhukkuba sukkaaraa qaban. Karaalee foolii qaamaa ittiin hir'ifnu yookiin balleessinu qulqullina dhuunfaa keenyaa eeguun qaama keenya bishaan ho'aan dhiqachuu. Bishaan ho'aan dhiqachuun baakteeriyoota gogaa keenya irratti argaman kan dafqi keenya akka foolii badaa qabaatuuf sababa ta'an xiqqeessa. Yeroodhaan rifeensa bobaa keenya haadachuun, kana gochuu dhabuun dafqi keenya akka hin hurkine gochuun baakteeriyootaaf saaxila. Saamunaa mana qorichaa gurguraman kanneen baakteeriyaa hir'isuuf fayyadan kan akka meedikaam, laayifbooy fayyadamuun bobaa keenya qulqulleessuun gaariidha. Erga bobaa keenya qulqulleessinee booda shittoo yookaan dodoraantii urgaawwan garaagaraa kan bobaadhaaf hojjetaman kan qulqullinni isaanii mirkanaa'e fayyadamuudhaan foolii badaa ofirraa ittisuu dandeenya. Akkasuma eega qaama dhiqannee geessinee kan bobaa keenya qulqulleessinee booda loomii yeroo hedduu dibatuun bobaa keenya akka foolii gaarii qabaatu taasisa. Akkasuma nyaata zayitii itti baay'ate yeroo hedduu fayyadamuu dhaabuudha. Foon diimaas baay'isuu dhaabuudha. Kuduraa fi muduraalee fayyadamuun yeroo hedduu qulqullina gobbaa keenyaa fi fayyummaa keessa keenya eeguuf nu gargaara. Yoo tooftaalee armaan olitti fayyadamne kanaan baduu dide dooktaratti dhaqnee mari'achiisuun barbaachisaadha. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Waan hanga dhumaatti na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Yaada qabdan koomentii jalatti na kaayaa. Akkasuma viidiyoo kiyya jaalattan laayik gochuun sheer gochuudhaan akkasuma warroonni haaraa taatan saabskiraayib gochuudhaan na gargaara. Isin jaaladha. Hanga yeroo itti aan walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura.